projektii keessatti shoorri olaanaa kan taphatu tokko kabachiisa mirga daandiiti. Inni lammaffaan hojii dabalataa fedhii uummataatiin isa keessummeessuu keessatti yeroon harkifatus jira. Inni biraan nageenya, afuraffaan immoo dadhabina kontiraaktaraa irratti kan ka'e projektiin harkifachuu danda'a. Projektii mana keessaa ka'e baay'een isaanii projektoota federaalaa kan sochii tootaalii dhaabbate hin jiru. Hojjetamaa jira, qubsaa ta'uu baattus hojjetamaa akka jiru isinis kaasaa turtanii. Warra bulchiinsa daandii federaalaa wajjinis mari'achaa jirra waan ta'eef isaan rakkoo kana keessatti jiru furuuf kontiraaktaraa irratti bakka tarkaanfii fudhatamuu qabu tarkaanfii fudhachaa, akka mirgi daandii rakkisaa ta'etti immoo caasaa keenya wajjin hojii hojjetamuun nageenya irrattis mootummaan hojii bal'aan hojjetamee jira waan ta'eef baay'een isaanii hojiitti deebi'anii akka hojjetamaa jiran akka hubatamuuf barbaadeeti. Inni biraan projektoota haga ammaa harkifachaa turan kan akka Bulbula Allaagee, Amboo Walisoo, Amboo Gudar, Gincii Shuquxee Lootiin tokkoffaa, Bishooftuu Caffee Doonsaan fa'aa kunneen projektii bara kanaaf xumuruuf karoorfamee kan irratti hojjetamaa jiruuf waan ta'eef kaanis dhawaataan deebii argachaa deemaa kan jedhu kaasuu barbaadeeni. Inni biraan suphaa daandiitti kan ka'e suphaan daandii kan keessattuu projektoota federaalaan qabaman daandiileen guguddaan Finfinnee ka'e haga Jimmaa deemu, Finfinnee haga Naqqamtee deemu keessattuu Geedoo kaasee haga Naqqamtee jiru irratti rakkoon bal'aan jira. Sochiin jalqabamee jira, garuu naannoo sanattis hordofii keenya cimsinee hojii bal'aan nu gaafataa waan ta'eef isarrattis hojjannee akkasirraa oboonaa kan jedhu kaasee. Inni biraan kan naannooti. Suphaa daandii naannootiin kan wal qabatu haala lamaan hojjechaa jirra. Daandii federaalii nu kennuun kan hojjetamaa jiru jira. Daandii naannootiin immoo keessattuu mana keessaas baay'ee ka'aa ture waan ta'eef daandiilee Yuraappii wajjin wal qabatan baay'ee ka'aa jira jechuudha. Qabeenyi nuti akka naannootti qabnu qabeenya daandii gara kiiloomeetira 62,000 ol ta'a. Kiiloomeetira kana hunduu baajata mootummaatiin suphuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Federaalli gara biliyoona tokko nu kennaa waggaatti, biliyoonni tokko kiiloomeetira amma kana suphuu hin danda'u waan ta'eef daandiin naannoo dhaabbatee akka irratti hojjetamaa jiru hin beekama. Isarrattis kabajamtoota miseensota caffee kanaaf galata guddaa galchuun barbaada. Uummanni keenya haga miliyoona 602 kan ta'u ji'a ja'an kana keessatti sassaabuun danda'amee jira. Sa'aatii ammaa kanatti gara miliyoona 700 fi miliyoona 18 kan ta'u fandii daandii naannoo suphaa daandii Yuraappiitiif oolu walitti qabuun danda'amee jira. Kana keessatti gahee guddaan kan uummataati waan ta'eef guddaa galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. Garuu immoo baajanni kun qabeenya daandii akka naannootti qabnu kana hunda suphee tajaajila gahaa kennuu dandeessisaa kan jedhu hin qabnu waan ta'eef ammas tumsi barbaachisu akka nu godhamu gaafachaa. Kan dameen keenya suphu immoo keessattuu kanaan dura waa'een qulqullina baay'ee ka'aa ture. Amma immoo inni baay'een jiru isa sirreessuuf riifoormii guguddaan gaggeeffamee jira akka birootti. Qulqullina irratti baay'ee hojjenneerra. Kaan immoo sirreessaa deemnaa kan jedhu yaada kaasuu barbaadeeni. Inni biraa kan biiroo keenya irratti ka'e kan raawwii wajjin kan wal qabate ka'ee jira. Akka birootti projektiin waggaa dheeraa harkifachaa turan waggaa 10, 14, 15 harkifachaa turan xumurree projektiin nurkatti bule projektoota rakkoo nageenya keessa turan keessattuu Horroo Guduruu Wallagga Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti gara projektii 11dha kan qabnu ture. Isaantu nurkatti bulanii turanii isaan keessa 7 kan ta'an hojiitti galchuun danda'amee jira waan ta'eef kurmaana ta'anu keessatti raawwii gaarii arguu dandeessu kan jedhu akka hubatamu barbaadeeni. Inni biraan fedhii projektii haaraati. Projektii haaraa wajjin kan wal qabatu facaatiinis ka'ee jira waan ta'eef facaatii irratti ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Bulchiinsi daandii Itoophiyaas kan naannoo jechuudha. Baay'inni uummataa ilaalamaa, bal'inni lafaan ilaalamaa, potenshaala jiru yookiin immoo ikoonoomik riiternii daandii sanarraa argamu ilaalama. Ulaagaa kana keessatti ilaalama waan ta'eef yoo rakkoon jiraates gallee kan ilaallu ta'e garuu haga ammatti hojii hojjetamaa jiru akkasiidha kan jedhu kaase. Kan naannoo gaafiin mana kana keessatti caffee darbee keessattis kan ka'aa ture baay'eedha kan deebii argate keessattuu projektii haaraa wajjin kan wal qabatu daandii wajjin daandii asfaaltii tokkoo fi daandii cirrachaa 4 nu kennamee already hojii kan jalqabaa jiru ta'e. Akkasumas riqaalee sadarkaa naannoo fi sadarkaa godinatti hojjetaman gara 52dha kan deebii argatanii jiranii. Kaanis immoo Oromiyaan bal'aadha waan ta'eef dhawaataan furamaa deemaa akkasitti nu hubadhaa kan jedhu kaasuu barbaadeeni.